اتعاذ منيرات يات اللي بقى ربين أبدي كتت أبدي التوريق وياك نتلمان ور أبدي كتت راي Guyyaa keessan kuni warra abdii kutate warra akka keessanii baay'eetti abdii hora namni yoo fayyaa qabaate umrii dheerate dhima kaayyoon isaa galma gayaa baga rabbi yaada muraada keessan isinii guute walitti isin urgeesse akkaatama umrii keessaniitiin laalee isin ijoollee qacalee kana walitti isin dabale rabbi umrii waliin isin haa dheeressu. Ilmo barakaa qabdu ilmo isin caalu isinii haa kennu kanuma baay'ee gammadeera gammachuu ibsachuu warri sibira jedhullee yaada kennatu warri nu bira jedhu waan kennan dubartiin jilban qabdu warri Nuhun dayyuu sanumatu iyyuu yaada hedduu kan dubbachuudha malu nu keessa wanna godhee dubartiin jilban qabdu guyyaan illee guyyaa nu haasofsiisuu miti jechaadhaa fi asumaan abbaa gadaa kenna kabajamaa kenna qaalii ulfaadhu siin jenna ga'ee kana nurraa qoodamu kan keettiiti. Ittaan sudhaan obboleessa kiyya Dr. Aslii baga dhuftee yaada kennaaf guyyaa kenna kana nurraa qoodamteen siin jedha. Akkasuma obboleetti tiyya Muniira rabbiin si jiisee deebisee siin gossinii waanni akkuma doktorri nuu jedhe waanni si roobe anaatiifuun oolu waan jettu wayii abdii akkasii ni qaba anis naa jabaadhu ta'ee beettu rabbiin si haa godhu obboleessa kiyya hurrii kiyya. Dhaamataniidhanii dhaamsi dhaamoleefuu homaan goone jedhanii dhooftee ala keessa gad hin baasinii jettee ala keessa nari'inii haa isii dhiiftee haadha abbaa hin arrabsinii nuu jabaadhu siin jennaa guyyaan kun guyyaa bareedaadha. Yoo walit gadi dhiifne maal jetta doktore mucattiin barciisuu feeti hirkattee ilaalaa jirti. Eereen hirkataa turte iyyuu bargitee abbaan gadaa wanti du'aayii godhan hirkataa turte mucattiin miira keessa jirti. Yoo waliin gadhiisaa jarri walhaa dubbisanii deeggartoonni jaraamoo. Amma arusni kun biraan dubbaddaa na guddisi arusni matee jira amma ni dubbaddaa. Warri naa akkuma dalees warri gartee abbaa mana kiyyaa jaalatamaa fi kabajamaa obbo Doktor. Maqaa reefni desa Maqaa wallaan Jaarratti maqaan beektu. gammachuu irraa maqaa wallaan. amma kau beda mana warri nu gammadanitti no jaalata umaa maqaa suufa baranna. Rakkina tekinikaati mudatee ni deebitii eegaa mushurraadha. Akkasii jabaadha rabbi sina jabeessu bakka hayya fayyaa taa'u fuudha. Abbaa gaddaan jabaadhaa ulfaadhaa isiniin godha. Ayya, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mashallah. Dr. Asli wonni tabam gaa'ela keenyarratti yookaan cidha keenyarratti argamu yookaan haruura keenyarratti argamu kan kee mashallah jennee jirra baay'isnee gammannee jirra. Oromoon as jala jirtan hundi keessanuu haruuza doktorri gaarii ilaaluu irratti dhuftaniiti gammachuu kiyya na wajjin hordoftanii gammachuu kiyya na wajjin akkuma san qoodamuu keessani dhugaa gammachuu daangaa hin qabne qaba. Oromooti yeroo as jala jirtan kanaafuu baay'isee nama gammachiisa. Akkasumas haati manaan koo Muniiraan bet gammachuu guyyaa gammachuu irraa kan ka'e akkuma san abbaa mana kiyya jaalatamaa jette seeratti illee jilbatti illee abbaa manaa maqaa waamanii kanaaf adabni illee waan jiruuf illee kanumaan ta'eef asloonne sabaa welcome follow nu godha warroon as jala jirtan follow nu deebisaa isin jenna isinitti gammannee jirra.
سوي دكتور أصلي أصلا نمو بيغنا جالة تري أنا سأجي تندبه إني بيره هدا قديم تيوغا بس أصلي جالة لما سنجتي أنا بدي رامرتي نران ترى دكتور أركده الحمد لله دكتور أبيك دكتور أركده هنا فاسني بس واحد هنا فاسا الرام ولتي الربي دكتور أبوس دكتور نبدأسي جرا أرسي أبوس أرسي ربي نبدأسي الحمد لله يقول ناقم بدك منه ميرا هيسا دكتور بوكالي أنسي برا دبريد جرا خلاص كده أكل مرة bisa persiapan muncul. Orang itu mambaga nagam de gara cilalo takkiti lagi de ini gaba baile ta to yati Quran guru gara kese dem to gara rakon kabu ta ollo ma walita. Auzubillah. Auzubillah. بس نعمل كيسو بار إنتهو فلا كرا إنت لا ملكي إنت لا أفان كيسن بيت رب سن التافدو سلي قربا بركة أبو قربا ولتور ولبلو رب سن هاقر وفا والبيكا ولهورا ولبلا وتبا سبيلا تا أب سن عمل كيسو نغا ما نغا هنغلا نوهرات مياتي كاكابي نوهرات أبسي في رسي في نوهرات مياتي Diru masih gurgurre maka tun talafi no horat yate gabi ofsi dubbi takka dosi fi takka gorsi takka ofsi no horat yate bara no bas abba naga gafat arda naga gafat gosa dubbis ama hasasi nadidi sodda irra birre liqeeffatin kabajjat bade masani kabajja waliin jiraadha warra waliin jiraatu rabbi sin haagon amanne yate tana rabbuma sii kenne amanne ويأتين تما ربي سلة قربما بركة قبر ربي سبوسه ورلة ورجاري أكاسي نوهرات آمنه دام سدامو لفو مانغونه كجيرو نماتو إيو مانغونه جراني في دامنه نوهرات يو إنتلا نما هرات هروم نجرا في نوهرات إنتلا دنيا نوراتني في نوهرات هفوران هراتني في نوهرات دنيا كبا تله يو دبدله yoo yaadaan horatte intala yoo san no bulfattaa fi horadhu nu horadhu jabeessi nu horadhu bara naa baasi muyattiin daa'ima damna nan baane damna naa baasi naa qajeelchi akka soomayyuu ebootitti goggorsi naa horadhu yoo naa horatte yoo isii naa horatte anumaa sirran barbaadu isima naa bulfadhu sitti dhaamadhe Atille esumman illee warra gaarii irraa baatee fi naa horadhu waan rabbi namaa kenne namni nama dhooggatuu fi sitti dhaamanne nu horadhu soddaa hafdaliin ta'ee fi nu horadhu soddaa qanxaliin hin ta'inii fi nu horadhu ardaa naga gaafadhu abbaa naga gaafadhu soddaan sadi jedhanii fi sitti dhaamanne soddaa tokko dhufa isaan argani lixa isaan argani qanxal jedhanii fi sitti dhaamanne soddaan tokko maxxal jedhanii fi sitti dhaaman yoo dhufe warra soddaa san irraa waa liqeeffateeti achi lixa hambiin himatti maxxal jedhanii fi sitti dhaaman soddaan tokko habdal jedhanii fi sitti dhaaman habdal ka ardaallee gahu ka abbaallee ka gosallee gahu isaa fi sitti dhaaman soddaa habdaliin nuu ta'ii fi sitti dhaaman soddaa qanxaliin hin ta'inii fi sitti dhaaman mucatti naa horattu waa dabalee qarallee dacha qaree sallee qaraa walitti dhalti teenna walitti dirribii taateerti bikka wal fuudhoyyuu dhiisuu geenneerra naa horadhu jabeessi naa horadhu yoo isii naa horatte oomaa bara naa baasi hamaasaasi naa didi yoo isiillee si miite natti gulufi nakkoottu naa gorsi jedhii fi sitti dhaamadhe illee irraa bu'e illee intalti ta hortota bultu haa taatu. Akkasii jabaadhaa kaa maal hambifannee dhaadhafaate. Wamaan hambifannee xumurtanii ta bultu haa taatu ta turtu haa taatu ta faana toltu haa taatu ta abbaa kabajjitu ta ardaa kabajjitu haa taatu ta'ee abbaa manaa ofii beektu haa taatu ta'ee abbaa manaa ofii beektu haa taatu ta obsitu ta gorsitu ta dhoksitu rabbii isii haa godhu
asumani waan haadaati nama baratti nama hin dhiiftu bakka ama waa dhiiga waa lafa buusan sanillee waa durbummaa sanillee waan qarasi dura tarte rabbuma dhiifadhu hin gaafatin jedhaani akka hin gaafanne san biruma irra nuhaatan kaafatu waan si dura tarte rabbuma dhiifadhu rabbiin dhugaa teessii haa galchu jedhaani. No sanin dhaaman no sobuma gola keessaan haasani mee atillee haati dhiisi wayattiini aadaa Oromoo keessatti ani durbuma jedhee hellu raaftitti jedhee itti gurguraadha malee aftitti matiyya jedhee itti gurguraadha malee raaftitti jedhee itti gurguraa hin jiru. Aadaa Oromoo keessatti gaafa namaa kennu namaa kennee kittaane gaafa kittaane intalti waan ati jettu san yoo kittaanee jiraadhe yoo durbummaallee qabaachuu baatte yoo kittaanee raadhe aadaa Oromoo keessa dubartii keessa laakkamti. Yoo durbummaallee qabaatte yoo kittaanuu baadhee jiraadhe yoo deetteellee raadde haftitti taqeensa karaa ta guyyaa adii ta ganyaa adii haftitti tiyana fudhate jedheeti seeran baatiin himata. Yoo loon shaniin fixani loon shan yakkaanisi yoo kaane yoo durbummaallee qabaattee namaa kennee kittaanuu baadhee kittaanee jiraannaan namaa kennee bantii namaati. Bantii tiyana jalaa fudhate dhe himata abbaan ta ganyaa adii ta guyyaa adii na himate jedha na fudhate jedha. Loon lama yakkaanisi loon sadi loon lama tanan tartu dubarti. Kanaafuu an haftitti itti gurguraara. Haftitti hadha balbala deebisee kittaanee aadaan seeraan itti gurguraara waan sawwaan anadha jala dhaamadhu wayituun qabu waan hin dubbanne dubbatteen irraa oole akkasii isiniin jechuu barbaadeeti. Haya taate ishee namoonni biroo namoonni yaada qabdan yoo jiraatanii waan jettanii ijoollee gadi haa dhiifnu. Ayyub waan qabda. Ayyub mana keessa badeema. Wala kaloo. Sargit mati amma sila. Oh my God. Sargit numate galatoma Ennachoo jedhanii galti. obboleeyyan teena hundi keessaniyyuu Dr. Asliyyoo asumaan ola seenee fayyada kennatu ta'e obboleessa kenna kan gafaati kallacha kenna. Angiyoo lafa beektaa maagalgalaa dhana eettaa. Abu jarjara nagalchi adu galgalaahe. Kuree obaafata weekee nagalchi aduu galgalaahe. Abu jarjara nagalchi adu galgalaahe. Doddarra kaayata eegee nagalchi aduu galgalaahe. Abu jarjara nagalchi adu galgalaahe. Bakka dhuftee atuu beektaa nagalchi aduu galgalaahe. Abu jarjara nagalchi adu galgalaahe. Maagalgalaa nana eeddaa nagalchi aduu galgalaahe. Abu jarjara nagalchi adu galgalaahe. Karakayata eegee nagalchi aduu galgalaahe. Abu jarjara nagalchi adu galgalaahe. Ooyina naafooyitee goo'ee. Kootu fooyadhu maarree. Ishee fira garbaa eessummantee hadha argaa. Abu jarjara nagalchi adu galgalaahe. Abu jarjara nagalchi aduu galgalaahe. Abu jarjara nagalchi adu galgalaahe. Asii baay'ee sinamadhu gurra keetii nagayadhu. Kan muraawwan.